dhukkubsachuu kee beela'uu fi dheebochuu keetiin kan nu qaqqabsiiste ayyaana ifaa du'aa ka'uu keetiin nagaan akka nu qaqqabsiistu fedhaa fi jaalala kee siif haa ta'u. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya Wangeel Tuubii akkam jirtu akkam yoo nageessanii baga torbee arfaffaa guyyaa arfaffaa torbee dhukkubbii guyyaa kamisaatiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Gaa torbee kana keessatti guyyaan kamisaa guyyaa maqaa hedduu qabudha. Guyyaa moggaasa maqaa hedduu qabudha. Guyyaan kun maal jedhama akka moggaasa mana kiristaanaa keenyaatti gaafa jennu guyyaan kun moggaasa baay'ee kan qabudha. Inni jalqabaan tsaloota hamuus yookiin immoo guyyaa kadhannaa kamisaa jedhama. Inni lammaffaan immoo tizaaza hamuus yookiin immoo guyyaa ajaja kamisaa jedhama. Inni sadaffaan guyyaa luka dhiqaa jedhama. Guyyaan kun inni arfaffaan guyyaa kamisaa arungaadee jedhama. Inni shanaffaan kamisa kakuu haaraa jedhama. Inni ja'affaan guyyaa bilisummaa kamisaa jedhameetu waamama. Walitti inni ilaalla. Hordoftoonni chaanaalii keenya haaraa taatan sabiskiraayibii fi laayikii gochuudhaan barnoota waqtawaa keessumaa torbee kana keessa baratamu akka dhaggeeffattan isin beeksisa. Egaa guyyaa har'aa kana kamisni immoo maal jedhama isa jedhu waliin ilaalla. Ka'umsi dubbii sagalee Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 irratti hundi keessan qulqulloota mitii jedha. Yookiin immoo hundi keessan qulqulluu miti. Hundi keessan qulqulluu miti. Maaliif laata jechi kun kan jedhame isa jedhuudhaaf egaa akkuma beekamu qulqulluun tokkollee hin jiru samii gaditti hunduu balleessaniiru hunduu miidhaniiru akkuma jedhu hundi keessan qulqulluu miti. Dhiqachuun qulqullaa'uun isin barbaachisa. Yaanni kun maal nu agarsiisa jennee gaafa ilaallu ilmi namaa yakkamaadha. Ilmi namaa cubbamaadha. Cubbuun ilmaan namaa gatii guddaa akka nama kafalchiisuu fi namni kamillee qulqulluudha jedhee of tulu yoo jiraate inni qulqulluu akka hin taane barachuun barbaachisaadha. Egaa guyyaan kun yookiin immoo kamisni kun akkuma isinitti hime maqaa hedduu qaba. Hundi keessan qulqulloota miti yookiin immoo qulqulluu miti. Cubbuu yookiin immoo yakka raawwattaniitu isa jedhu of keessaa qaba. Guyyaa kadhannaa kamisaa kan jedhu kun gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Geetesemaanii bakka jedhamtutti galuudhaan wangeelaa qulqullicha Maatewos 26:36 irratti gara qorumsaatti akka hin galle cimaatii kadhadhaa ittiin jedhe. Lubbuun qophoofteetti foon garuu dadhabaadha. Gara qorumsaatti akka hin dhufne kadhadhaa. Kun guyyaa kamisaati? Rakkoo fi gidiraa guyyaa jimaataa isa qaqqabu. Isaanis nahanii rifatanii akka hin bittinneedhaaf ta'ee uumame sana ilaalanii akka hin raafamne akka hin jeeqamneedhaaf fuuldura isaanii rakkoo jiru waan beekuudhaaf kadhatanii guyyaa hamaa kana guyyaa gidiraa kana darbuu akka qabaniidhaaf gooftaan keenya gara qorumsaatti akka hin galle cimaatii kadhadhaa jechuudhaan wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 26:36 irratti kan inni dubbate guyyaa kadhannaa jedhamee tokkoffaa irratti kan inni himame isa kanaafidha. Inni lammaffaan immoo ajaja kamisaa yookiin immoo tizaaza hamuus jedhama. Innis akkana jedha. Anis isiniif akkuma raawwadhe isin immoo akkuma kana raawwadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:15 irratti akkuma isinii raawwadhe isinis walii raawwadha. Kana jechuun kisoominaatiin tiitinnaadhaan gadi jedhee luka keessan akkuma dhiqe isinis guddaa beekaa xiqqaa aangoo isa qabu aangoo isa hin qabne otoo hin jedhiin luba daaqonii qeesii faarfataa otoo hin jedhiin kabaja walii kennaa. Inni guddaan isa xiqqaa kabajuu akka qabu. Inni xiqqaan isa guddaa kabajuu akka qabu. Ilmi namaa kabaja waliif laachuu akka qabu guyyaa kana akkan isin raawwadhe kisoominaan waaqa keessan ta'ee luka keessan akkan dhiqe. Waaqa keessan ta'ee gadi bu'ee akkan isin faana kabaja keessaniif taasise xiqqaan isa guddaa guddaan isa xiqqaa kabajuu akka qabu guyyaa kana guyyaanni itti himedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:15 irratti ilaaluun ni danda'ama. Inni itti aanu guyyaa luka dhiqaadha. Guyyaa luka dhiqaadha. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 13 irratti akkuma beekamu hundi keessan qulqulluu miti.
xurii qabdu, xurooftaniittu, dhiqachuun isin barbaachisa. Ilma namaa hundumaatiif fakkeenya guddaa kan qabudha. Ilmi namaa qulqulluu miti. Qulqulluu ta'uudhaaf yeroo hundumaa gaabbii galuu, yeroo hundumaa dhiqachuu, yeroo hundumaa akkuma raajii Hisqeel irratti bishaan qulqulluun isin irratti naqa, isinis immoo ni qullooftu jedhee akkuma ni dubbate isa kana nu barsiisuudhaaf guyyaa kisoomina titinnaa yookiin immoo guyyaa kisoominaas jechuu dandeenya jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Ani biyya bushaan jira, ganda hoogganaan jira, aanaa hoogganaan jira, mana amantaa bulchaan jira, ani guddaadha, aangoo qaba, beekumsa qabatoo hin jedhin beekumsi keenya titinnaadhaan hin ta'u taanaan, ogummaa titinnaatiin hojjennu taanaan faayidaa akka hin qabne asirraatii kan barannudha. Inni arfaffaan guyyaa kamisa arongaadee, kamisa magariisaa jedhama. Fireenii yookiin immoo magariisa bakka magariisaa Geetsemaanii bakka jedhamtutti gooftaan keenya kadhatee waan tureedhaaf wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:35 irratti bakka biqiltuun magariisaa argamtutti gooftaan keenya Geetsemaanii bakka jedhamtutti guyyaa itti kadhatee ture waan ta'eedhaaf guyyaa arongaadee kamisaa yookiin immoo magariisa kamisaa jedhameetu kaa'ama. Inni shanaffaan Addis Kidaan Hamuus kakuu moofaaf xumura, kakuu haaraatiif seensa. Inni ja'affaan guyyaa bilisummaa kamisaa, kamisa bilisummaa jenneetu. Ishii shanaffaa irratti Addis Kidaan Hamuus kan jedhu wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:36 irratti gaafa ilaallu barri 5,500 xumuramee aarsaan dhiigaan, beeladaan, bineensaan, gosa midhaaniitiin ta'aa ture sun hafee aarsaa ofii isaatii dursaa lubootaa, hangafa lubootaa aarsaa kan kennus kan fudhatus ta'ee guyyaa inni itti hojii kisoominaa raawwatedha. Inni biraan hoodhaa, nyaadhaa, kakuu haaraatiif dhiigni koo dhangala'u, foon koo citu isa kanadha. Hundi keessan iyyuu isarraatii dhugaa jedhee guyyaa bartoota isaa kisoomina itti barsiise guyyaan kun jechaadha. Guyyaan kamisaa aarsaan kakuu moofaa hafee aarsaan kakuu haaraa itti dhiyaate. Gatiin baasnee gosa beeladaarraatii isaaf dhiyeessaa kan turre amma immoo bilisaatiin isuma qofa fudhachuudhaan qabeenya keenya too hin qisaasessin isaan jiraachuu akka qabnuu fi kisoomina guyyaa fooniif dhiiga gooftaa isaa itti hundeesse kakuu haaraa keessatti hundi keessa kanarraatii dhugaa jedhee fakkeenya kan itti kennina. Keessumaa guyyaan kun qiddaaseen hin qaddafama akka yeroo kaanii ituu basalaam yookiin immoo nagaadhaan galaa jedhamee sagalee ol kaasnee maayikiin hin qaddafamu. Guyyaa kana callisnee sagalee keenya gadi qabnee guyyaa itti nuti qiddaaseen qaddafamudha. Namoonni foon fudhatu. Maaliif? Guyyaa itti fooniif dhiigni isaa itti hundaa'edha. Waaqayyoon si haayiku jedhamee hin himamu waan ta'edha. Bifa kanaatiin guyyaan kun kanaan kabajamaa. Inni itti aanu kan nu hafu immoo maal jedhama? Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti jennee waliin laalla. Walumaa gala guyyaan kamisaa kun guyyaa hiikaa guddaa qabuu fi kakuun moofaa xumuramee kakuu haaraa ce'umsa aarsaan kakuu moofaa itti hafee aarsaan kakuu moofaa haaraa itti hundaa'e kamitti akka hundaa'u gooftaan keenya ofii isaatii seera kana tumee seera kana hojjetee guyyaa itti nu barsiisee fi nu hubachiise ta'uusaa asumarraatii ni ilaalla. Dhibee fi dhukkubsachuu keetiin beela'uu fi dheebochuu keetiin kan nu qaqqabsiise ayyaana du'aa ka'uu keetiin nagaa.